ay miskin faasigaan jaarsi koo niitii fuudheette anjaa giraanjaa kaasaarti ageessanitti jaarsi koo jaartii fuudhee niitii fuudhee ani garuu satti deebi'uu barbaadetti laayif irratti bu'aa bulte kaa galgala reete boosi kaa qaa sagalee isaa aggeeffadha silaa maaliif hin fuune hayaati የድሮ ባሌ ማስተማሪያ ፈቀራ አሉ ጋይስ ይህ ነገርኳችሁ የድሮ ባሌ እኮ ፍቅረኛ ያዘው ቴንክ ዩ መሲ ቻኔ ለካ ያልሰማሁት እንዳለ ከተማው ያውቃል የዶኒ ህዝብ ለያውቃል ገብርኤልን ስማው አልኩኝ ኖርማል ነው ሰውየው ምን ያድርግ አንቺ ዱባይ ከበሰበስሽ አብረው ሲበስብስ እንዴ አልኩኝ ጊዜ ይሄ አሁንም እንባይ መጣው ያምላኬ አረክሳለሁ አይ አምጣራው የኔ ፍቅ ማሬንም ማሬንም ለው ገብርኤልም ማሬ እንዲ ነበርም በነገራችን ላይ ከልጅ አባት ጋር ተገናኝቻለሁ ነገርኳችሁ ባይ ነገሩ ገለተው አቃተው ኦዱ ኢቱ በሬዱ ከነሲኒ ፊት ዱፌት ጀቹዳ እንዲ ከሰዱ ዋን ከነን ኢላለታ ሲን ኢላለታ ላይ ጎዳን ሲኒን ጀራ baay'een keessan jaalallee keessan jaarsi keessan istanii deemtanii achinaa keessan sababa garagaraatiin addaan ba'u jira boodammoo deebitanii sababa ijoo keessattuu ijoollee faayuu irraa qabaattanii yaa jaarsuma koonaa yabbaa majoo faasigaan yeroo darbe interview shi dhaggeeffataniitu yoo ta'e seefuu on EBS irratti jaarsee akka qabdu mucaa tokko akka qabanii akkasa jaallattu akkasattis deebi'uu barbaadu abbaa mucaa kootii ani satti deebi'uu fedhiinan qabaa isa garuu hin beeku jette miidiyaa guddaa sanarratti dubbatte ergasii immoo wal argineerraa jette laal jaarsa ishii faana wal arganii tiiktookii iyyuu faana waraabee viidiyoon sana bira jira garuu maal jedhe seetanette ani የድሮ ባሌ ምናምን jedhe yeroon haasa'u innis የድሮ ሚስቴ jedheetu haasa'a amma reef naagalee jaarsa koo durii yeroo an jedhu innis jaartii koo durii jedhe haasa'a yeroo amma itti yaadennaan dhagahu dhugaa jirtu naan dhagahu lakkaanni fuudheeraa kanaafi jaartii koo durii naan jedhaani garuu akkasumatti hin jedhee viidiyoo isa waraabe ture jettee hin aarti nan boo'eette dhugaa boo'aan ture amma laayif irratti kun waa'ee sanaas naasa'u imimmaanna dhufaa itti jechuun bakka hin jaallattiin jechuudha argitanii garuu hin jaallattiin sababa maallaqaa addaan baan maallaqni maal nama ngoone ishee waan baay'ee dubbattes keessatti gaabbiis gaabbiteetti biyya arabaa jedhee birriidhaa jedhee waan hin dhabiin jiru waan baay'een dhabee jette waan baay'een dhabeette ishee immoo astamaarii fuudheette garuu astamaarii fuudhus ani immoo narsi assistaansiidhaa jette gargaartuu narsiiti aniite yaa wal bira qabdee of madaalaa turte ka'anaa dubartoonni garuu argitanii amma kanarraa maala nu badhiseetan jechatti kanarraa anaa ol fuudhe moo anaa gadi fuudhe laata kan jedhanii dhibbatan tokko jiru amma fakkeenyaaf niitii yoo fuudhe jaarsi tokko ishee tokko dhiisee kan biraa yoo fuudhe anaa ol fuudhe moo anaa gadi moo waan naa gadi wayii fuudhe moo waan ilagaama gartuu wayii jira gartuu wayii jira gareen ishee jira gareen isaas jira kun egaa firrisi hiriyaan minaamin jiru mitiga yeroo haamilee yeroo isheetti godhanii warri shiifaa minaamin yoo hin aarute mu waan ishiidhaa gadii wayii waan hin taane wayii fuudhe waan kana hodhiisi waan sii gadii wayii fuudhe jedhu isheedhaa olii saataatu bar isheedhaa gadi saataatu garuu waan sii gadi bifaan mu beekaadha bar haamilee shiif jedhanii na akkas isheenis amma akkas kanaaf kaate isheen astamaarii fuudhee ani immoo narsi assistaansiidha akka Itoophiyaa dhufuu ishii immoo baay'ee gaabbite Itoophiyaa dhufuu ishii baay'ee gaabbite ittiin tolle jechuudhaas dhuftee waan isheen ilaalte waan isheen argite waan isheen barbaaddee dhufte hunduu hin taaneef waan ta'eef aartee jechuudha baay'ee tokko aartee tokkoffaan jaarsa ishii kanallee deeffachuu haadha manummaa fi abbaa manummaa duraanii isaaniitti sanatti deebi'uuf ilaaluuf dhufte isas faanas wal agarteetti garuu yaa ijoollee mucaan gidduu isaanii waan jiruuf wal arguu rakkoon qabu dubbisuunis rakkoon qabu sababa mucaatti garuu sheefaan jiraachuu hin danda'u haadha manaa biraa fuudheeti jira silaa kanan jedhu maan fuune ati haga barbaadde biyya arabaa yoo teesse
inni maal subaa'ee wayii gale seete moo hin molokkose seete? Moloksee ta'etu gadaami jira seete moo waan akkasiirra bilisa ta'e seete? Dhiiradha abbaate. Warrumti kaanu dhugaan siniin jedha. Warri isheedhamma ergi jaarsa ishii kana hin barbaaddi ta'e ilaaluu qabdi. Sirriitti yeroo yeroodhaan dhufanii deddeebi'uun illee waan tokko. Achi hamma kana kontiraata taa'uun rakkoodha. Kanaaf isinillee jechuudha jaarsa keessan amma jaarsi baay'ee waddadeera, dhiirri waddadeera, namni nama jalaa fudhata. Isatti itti xaartee, isatti sirreessite, keessattuu isatti bareechite, isatti uffatatti qayyarte, isatti fataa gootee, riilaaksiisa gootee tokko dhufte si jalaa yeroo fudhattu dhiigni kee hin dhaabatu, hin aartu, situtti dhaare, situtti arame, situtti kotokkoote, situtti bishaanitti naqe, situ akka inni lallisu godhe. Gaafatachi baay'ee tokko turtu garuu hin beekamu si jalaa fudhatamaa jechuudha. Yeroo dheerinaan namni kun itoon jaallatiin deemee dubartii baree maal jedha jechuudha niitii taati isheen immoo si dhiisa bakka si dhiisa jechuudha. Kana waan akkasii jira jechuudha. Kanan isheerraa hubadhe isheen cal jettee as turaa turte bargixi waggaa duraa dhufteetti maallaqa irratti wal dhabanii maallaqa jalaa fixinatti fakkaata. Haa ta'u garuu deebitee deemteetti nama kana immoo hin jaallatti. Silaa maallaqni addaan nama baasuullee hin danda'u. Maallaqni dhumas hin dhufas haala namicha sanaa namni sun hin jijjiiramu immoo hin jijjiiramu, hin deebi'amu hin deebi'u. Maaltu isa balleesse, amala maaliititti dhufe jedhamee isa ilaalamee amalicharraa sirreessanii namummaa isaa faana jiraachuun hin danda'ama. Isheen egaa kutattee achi amma kana turte. Namni kun immoo innaa sanayyuu wal dubbisu natti fakkaata bilbilaanii sababa mucaashiitti waliin dubbisu jetteetti isheenuu darbitee ol akka dubbisanidha. Amma garuu jaartii isaa hammateera ka. Faasoon immoo asii laayifii irra boo'a. Kakatee aaree boo'a hordoftoota keenya. Waan biyya Arabaa kun nama goone hin jiru. Maallaqa namaa kennite jireenya sirkaa fudhatti, waan qabdu hundumaa bara kee sirraa fudhatti, umurii kee sirraa fudhatti. Garuu waa ishiin si kennitu waan tokko baay'isawee laal waa ishiin si kennitu waan tokkodha. Maallaqa qofa si kenniti isheen. Maallaqa kana si kenniti. Maallaqa kana iyyuu wayi ati seeraa itti fayyadamta yookaan seeraa itti hin fayyadamtu yookaan si kaa'ama yookaan si hin kaa'amu yookaan si ijaarama yookaan si ijaaramu yookaan ishee iyyuu dhabuu dandeessa. Garuu biyya Arabaa maallaqa tokkitti kan si kenniti. Ati maatii kee si dhabsiisti, jaarsa kee si jalaa fudhachiisti, ijoollee kee qobaatti hambisti, umurii keessa guddaa moo umurii kee qab gootee nyaatti. Kana hundumaa nama hiraarti. Garuu waan naansaa immoo maalidha? Waan isheen sii kennite kana immoo ati kaawwatteetta, itti fayyadamteetta, seeraan waan bareedaarra ol kaawwatteetta isa jedhudha murteessaan. Erga isheen sirraa sassaabbattee atis waan irraa sassaabbatte sana seef godhatteetta, bakka buufatteetta, bor itti boqattaa, itti fayyadamta kan jedhutu ilaalamuu qaban siniin jedha. Nagaan tura.